Ligi England torbee sadaffaadhaan kaleessa Liverpool yoo injifatu Manchester City immoo ameetiin jira. Super Sunday'dhaan Anfield Roaditti ture kaleessa shaampiyooniin England Liverpool Arsenalin kan keessummeessanii keessattuu bara dorgommii kana kilaboonni kunneen lamaan haalli isaan jijjiirraa irratti qooda fudhatan bara dorgommii darbe sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa qabatanii xumuruun isaanii taphoota liigichaa lamaan darban walitti aansanii injifatanii walitti dhufuun isaanii taphni kun si'oominaan akka eeggamu taasiseetiin jira. Kana qofa osoo hin taane Arsenal gara Anfield Roadii imali Liverpool injifate waggoonni kudhanii ol darbaniiti kan isaan jiranii kaleessallee kanuma irra deebiidhaan kan mul'ate taphicha Liverpool goolii 1-0dhaan mo'achuudhaan taphichi eegalee daqiiqaa arfaffaarratti William Saliba miidhamni mudate jijjiiramee Christian Musqueraadhaan direedhaa bahee Arsenal sochii taphaa boqonnaadhaan duraa ture dhiibbaa uumuudhaaf yaaleetiin jira. Yaaleewullee taasisuudhaaf kan isaan yaalaatiin turanii keessattuu immoo Arsenal garee kubbaawwan dhaabbiitirraa ispeeshaalistii ta'uudhaan beekameedha irra deddeebiidhaan rukuttaawwan rogaa argateetiin jira. Liverpool garuu haalaan tooftaa Arsenal kana ittisee tapha boqonnaa duraatiin osoo geeliin keessummeessin kan isaan direedhaa bahanii gama Arsenaalii Bukayo Saakan sawaa miidhamaatiin Martin Odegaard hin turre. Odegaard teessoo jirameeti kan gara direettiin seene Martinelli akkasuma immoo Merinoon filannoo Mikel Arteta ta'uudhaan tapha jalqabaa kana hiriiraniiti kan isaan jiranii. Tapha boqonnaa deebitiin Liverpool taphicha tasgabbeessee taphachuudhaaf carraa argatetti fayyadamuudhaaf yaalati kan ture. Liverpool boodarras daqiiqaa 89ffaarratti rukuttaa dabbiitirraa carraa argatan Dominic Szoboszlai goolii baay'ee hattuu fi miidhagduu taate galchee deeggartoota Liverpool gammachuun fishiliqseetiin jira kaleessa Anfield Roaditti. Kanas ta'eessan Liverpool Riikoordii Arsenaal irratti dorgommii Premier League England kanaan qabu kan itti fufsiisateedha. Kaleessa goolii baay'ee hattuu taate ture kan galchee goolii Dominic Szoboszlai tapha kaleessaatiin sanaan booda Arsenaal dhiibbaa uumuudhaaf yaalaatiin turanis hin dandeenye. Liverpool shaampiyoonummaa isaa itti fufsiifachuudhaaf gahumsa qabaachuu isaa kan itti agarsiisedha. Taphattoonni sarara jidduu kilabichaa haalli ittiin kubbaa qabatanii to'achaatiin turan carraa argatanitti itti fayyadamuudhaaf yaaliin isaan taasisaatiin turan guddaadha kan ture. Leensaan Liverpool Arne Slot taphichaan booda yaada kennaniin garee kubbaawwan dhaabbiitirraa ispeeshaalistii ta'an kubbaa dhaabbiitirraa goolii galchine injifachuu keenyatti baay'ee gammadeetiin jira. Gareewwan lachuuyyuu goolii galchuudhaaf yaalii kallattii ishee eeggate taasisuudhaaf qormaan yookaan immoo yaaliin isaan taasisaatiin turan gahaa hin turre. Taphicha qixa bahuun maluufis taphicha injifachuu keenyatti baay'ee gammadeetiin jira jechuun dubbataniitiin jiru. Leensaan Arsenaal Mikel Artetaanis kanama wajjin wal qabatee tooftaa qabatanii gara direetti seenanitti akka hin gaabbine dubbataniitiin jiru. Taphicha injifachuuf gara diree seenneetiin turre kan isaan jedhanii. Kanas ta'eessan garuu taphichaan Liverpool goolii 1-0dhaan mo'atee taphoota liigichaa sadan darban walitti aansee injifatee Liverpool amma gubbee liigichaa irra taa'ee boqonnaa taphoota intarnaashinaalaatiif taphattoota isaa kan gaggeessuudha kan ta'u. Liverpool bara dorgommii darbees shaampiyoon England ta'uun isaanii yaadatamaa. Liigichaan kilabiin Premier League England taphoota sadii walitti aansee injifatee bara dorgommii kana Zireers Liverpooliin qofa ta'eetiin jira. Ameeksitti kaleessuma Brighton Manchester City keessummeessanii taphicha goolii 2-1 mo'ataniitiin jiru. Goolii Erling Haaland galcheen gareen Pep Guardiola taphicha goolii 1-0 kan isaan dursaatiin turanii boodarra James Milner rukuttaa peenaalitiin goolii galcheen Brighton kan inni wal qixxeessee taphataan kun taphataa goolii rukuttaa peenaalitiin Premier League England galchi kan umuriin buleessaa ta'uun Riikoordii qabateetiin jira. Boodarra garuu daqiiqaa 89ffaarratti Brian Ruben goolii galcheen taphicha Brighton goolii 2-1 mo'ateetiin jira. Manchester Cityin torbee darbeesi Tottenhamin goolii 2-0 mo'amuun isaanii yaadatama. Taphoota liigichaa lamaan darban walitti aansee mo'ameetiin jira. Taphataan sarara jidduu kilabichaa Ruben Riikoordii direesaa Itihaad irratti hin qabullee kan itti yeroo jalqabaatiif mo'ameedha. Erling Haaland taphoota Premier League dhibbaan gooliiwwan 88 galchuun taphataa jalqabaa ta'eetiin jira. Taphoota dhibbaan gooliiwwan danuu taphataa galcheedha. Seenaa liigichaatiin kaleessuma Villa Parkittiin Crystal Palacein kan keessummeesse gareen Unai Emery Aston Villaan goolii 3-0dhaan kan mo'ame. Crystal Palace fi Filipe Mateta akkasuma Mark Guehi fi Ismail Sarr gooliiwwan injifannoo garichaa galchaniitiin jiru. Crystal Palace bara dorgommii kana akkuma Liverpool akkasuma Chelsea garee tapha tokkoyyuu hin mo'aminidha. Taphoota jalqabaa lamaan qixa bahee kaleessa injifateetiin jira. Aston Villaan ammoo tapha tokkoyyuu hin injifanne bara dorgommii kana taphoota lamaan darban walitti aansee mo'amuu isaati. Kilabichi tapha tokkoon qixa kan bahe gareen Unai Emery kuni kanaan ala tapha kaleessa birootiin Nottingham Forest wajjin kan taphate direedhaan ala West Ham United goolii 3-0dhaan kan mo'ate gareen Graham Potter leenjuu Jared Bowen akkasuma Lucas Paqueta rukuttaa peenaalitiin fi Callum Wilson goolii addaan itti bu'ee galcheen taphicha West Ham United goolii 3-0dhaan kan mo'atanii. Taphoota liigichaa sanbataa turaniin Chelsea goolii 2-0dhaan Fulham mo'ate. Joe Pedro akkasuma Enzo Fernandez goolii injifannoo warra cuquliisotaa galchaniitiin jiru. Chelsea taphoota lama injifate tokkoon qixa bahee tapha tokkoyyuu hin mo'amne. Manchester United goolii daqiiqaa xumuraatti irratti Bruno Fernandes rukuttaa peenaalitiin galcheen Old Trafford ittiin Burnley goolii
goolii 3-2 mo'ate barichaan injifannoo jalqabaa kan itti galmeessedha. Tottenham akkasuma Bournemouth keessummeessanii goolii 1-0 mo'amaniitiin jiru. Akkasuma Everton dirreedhaan ala goolii 3-2, Wolves Sunderland goolii 2-1, Brentford yoo mo'atu Leeds United fi Newcastle morkii walitti fide gaafa sanbataa goolii maleedha kan xumurame. La Liga Spainin Barcelonaan kaleessa qixa baheetiin jira. Barcelonaan shaampiyoonii liigichaati taphoota lamaan darban walitti aansee injifachuudhaan ture. Kaleessa gara Madrid imaleetiin Rayo Vallecano waliin kan isaan morkatanii taphicha garuu qixaanii kan xumuranii goolii Lamine Yamal daqiiqaa 40 irratti rukuttaa peenaaltiin galcheen warri Catalan goolii 1-0 kan isaan dursaatiin turanii boodarra garuu Ferran Perez daqiiqaa 67 irratti goolii baay'ee hawwattuu taatee galcheetiin taphichi goolii 1 qixaan xumurameetiin jira. Kaleessuma Athletic Bilbaoon goolii 2-1 Real Betis mo'ate. Españolis 1-0 Osasuna, Celta Vigo fi Villarreal kaleessuma morkiin La Liga Spain torbee sadaffaadha walitti fide goolii 1 qixaan kan xumurame. Taphoota sanbata turaniin Real Madrid injifannoon yoo ta'u Atletico Madrid barichaan injifannoo argachuuf rakkateetiin jira. Real Madrid Mallorca wajjin ture Santiago Bernabeutti sanbata kan taphatanii Arda Güler fi akkasuma Vinicius Junior goolii galchaniin warri Los Blancos taphicha goolii 2-1 mo'ataniitiin jiru. Xabi Alonsoon taphoota liigichaa sadan darban walitti aansee injifachuu isaati. Atletico Madrid dirreedhaan Deportivo Alaves wajjin gaafuma sanbataa morkate gareen Diego Simeone bara dorgommii kana taphoota sadan darban walitti aansee kan inni qabxii argachuudhaaf rakkachaatiin jiru. Gaafa sanbataatillee qixa bahee Giovanni Simoneen goolii galcheen kan dursaatiin turan Atletico Madrid boodarra garuu Carlos Vizantiin goolii galcheen Deportivo Alaves qabxii hirateetiin jira. Tapha sanbataa kanaanii Atleticoon taphoota sadii taphatee Espaanyoliin torbee jalqabaa 2-1 mo'amuu isaanii yaadatamaa. Gaafa sanbataa Alaves wajjin goolii 1 qixa sanaan dura immoo Elche waliinis goolii 1 qixaan kan xumure Diego Simoneen bara dorgommii itti rakkachaatiin jiranidha jechuun ni danda'ama. Ovidoon kilabii Segundaarraa ol guddatee Real Sociedad waliin morkatee goolii 1-0 mo'ate. Sivianis goolii 2-0 Girona mo'ateetiin jira. Torbee lammaffaa Serie A atileetiin Inter Milan kaleessa yoo mo'amu Juventus bara dorgommii milkii waan eegaleedha kan fakkaatu. Torbee lammaffaa liigichaatiin Eda San Sirottiin Udinese kan keessummeessan Inter Milan goolii 2-1 kan mo'amanii taphichaan goolii Denzel Dumfries galcheen Inter Milan 1-0 dursaati kan turanii boodarra Kenan Davis fi akkasuma Arthur Atan goolii galchaniin Udinesen taphicha goolii 2-1 mo'ate. Juventusis goolii 1-0 Genoa mo'ataniitiin jiru. Dirreedhaan ala kan morkatanii daqiiqaa 73 irratti Dusan Vlahovic kubbaa addaan itti bu'ee galcheen The Old Ladies Juventus taphicha goolii 1-0 kan mo'ate. Lazioon goolii 4-0 Verona mo'ateetiin jira. Kaleessa Gundozi Zaccagni akkasuma Castellinos fi Dian gooliiwwan injifannoo kilaba magaalaa Rome Lazio galchaniitiin jiru. Torino fi Fiorentina morkii walitti fide goolii maleedha kan xumurame. Sanbata gareen Antonio Conte shaampiyooniin liigichaa Napoliin yoo injifatu kan Francis Fabregas Como mo'ame. Napoliin goolii 1-0 Cagliari kan mo'atanii daqiiqaan idilee xumurame. Daqiiqaa xumuraa kenname keessatti Zambo Angusaa ture goolii injifannoo Napoli kan galchee deeggartoota kilabichaa gammachuun Fishiliksi haalittiin Antonio Conte goolii kanaan booda gammachuu isaanii ibsachaatiin turanillee adda kan ture. Roomaan goolii 1-0 Pisa, Bologna goolii 1-0 Como yoo mo'atu. Morkiin Parma fi Atalanta sanbata walitti fide Serie A kanaan goolii 1 qixaan kan xumurame. Bundesliga German torbee lammaffaatiin Eda Borussia Dortmund barichaan injifannoo jalqabaa galmeesse. Signal Iduna Parketti kilaba magaalaa Berlin Union Berlin keessummeessaniitiin turan. Borussia Dortmund taphichaan gooliiwwan Seero Graasii 2 fi akkasuma Felix Nimechaan galchaniin taphicha goolii 3-0 mo'ataniitiin jiru. Köln goolii 4-1 Freiburg mo'atu. Mainz goolii 1 qixa Wolfsburg wajjin xumuran kaleessa. Bundesliga Germany torbee lammaffaadhaan sanbata Bayern Munich dirreedhaan ala Augsburg wajjin taphatee goolii 3-2 mo'ateetiin jira. Ni yaadanna torbee jalqabaa gareen Vincent Kompany kun goolii 6-0dhaan RB Leipzig mo'uun ni yaadatama. Tapha sanbataa kanaan goolii Serge Gnabry akkasuma Luis Diaz fi Michel Olisen galchaniin kan isaan injifatanii. Luis Diaz taphoota liigichaa lamaan darbaniin gooliiwwan 2 Bayern Munichiif galchuu isaati. Bayer Leverkusen gaafa sanbataa Werder Bremen waliin morkatee goolii 3 qixaan xumureetiin jira. Erik ten Hag dhibbuu keessa galeetiin jira. Hojiin isaanii kan Bayer Leverkusen tapha jalqabaatillee injifachuu hin dandeenye. Leipzig goolii 2-0dhaan Heidenheim, Stuttgart goolii 1-0 Borussia Mönchengladbach yoo mo'atu. Eintracht Frankfurtis Hoffenheim wajjin dirreedhaan ala taphatee goolii 3-1 mo'ateetiin jira. Odeeffannoo jira taphattoota wajjin wal qabatuun waqtiin jijjiirraa gannaa kan taphattoota bara kanaa har'a halkan sa'aatii 6tti kan xumuramu. Liverpool garuu dursee Alexander Isaac Newcastle United irraa mallatteessifachuuf walii galeetiin jira. Liverpool paawundii miliyoona 130
Newcastle United Alexander Isak irraa barbaadu kaffaluuf walii galuu isaati kan gabaafame oduun taphataa kanaa dursee Liverpool paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 25 kan kaffalu boodarra gahumsa salaalee paawundii miliyoona 5 dabalaa kun garuu Liverpooliif cichoomina obsa akkamii fakkaata dhaggeeffattoota keenya Liverpool taphataa kana garee ofiitti dabalaan sarara fuudhaa Liverpool akkam sodaachisaa ta'a bara dorgommii kana Premier League England qofa osoo hin taane waltajjiiwwan Awurooppaa waancaawwan biyya keessa hundaan gareen akka Liverpool sarara fuudhaa sodaachisaa qabu jira jedhanii tilmaamuun ulfaataadha Isaak taphataa akkamii akka ta'e waggoota darban kilabicha keessatti argineetiin jira Newcastle United keessatti taphataa liigichaan muuxannoo qabuudha qaxaleedha ganna 25 irratti kan argamu Liverpool taphaticha paawundii miliyoona 125 amma kaffalee boodarra immoo paawundii miliyoona 5 dabalee taphaticha mallatteessifachuu barbaada Isaak qarra qorannoo fayyaa xumureetiin sa'aatiiwwan muraasaan booda taphataa Liverpool ta'uunsaa ifoomaa fi eeggamaatiin kan jiru Manchester United Emi Martinez Aston Villa irraa mallatteessifachuu fi haasa'a eegaleetiin jira lammiin Argentinaa ganna 32 Martinez tapha Aston Villaan goolii 3-0 dhaan Palace mo'ameen garicha hin tajaajille Manchester United goolii eegarratti rakkachaati kan jiru kana wajjin wal qabatee Emi Martinez Aston Villa irraa mallatteessifachuuf walii galaniitiin jiru